Ashuma harka fuudhe akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana keessan aan obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Namoonni chaanala keenya faara taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdanii hammallee deeggarsi keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jechaati. Egaa tibba kana isin jalaa badeen jira. Hin beektanii namni kamiyyuu gara biyyaa dhufe gara biyyaa gaaf dhufu waayifaayiin akkasumas daataa waan tokko sirreeffachuu irratti yeroon isiniif mijachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee mootuyyuu yeroo kam keessattiyyuu isin irraa hin fagaadha jedhee hin yaadu. Maaliif ijoollee baay'een gaafii hedduu na biraa qabdanii waan na gaafattan hundasaa isiniif deebisuudhaaf anis qophiidha. Wantan hubadhe keessaa jechuudha. Hamma kanatti waan tokko wanti hubadhe baay'eensaa hin jira. Isa sanarraa waan tokko waan hubadhe isiniif kanan qoodu ta'a. Inni sarraa maalidha yoo jettanii waa'ee maallaqa yookaas immoo achi teenyee warra akkuma kan koo jechuudha. Bilaak maarkettiidhanis ta'ee baankiidhanis nama ergataa turre jechuudha. Isa sanarraa wanti isiniif qoodu waa tokko hin jira. Wanti ani hubadhe jechuudha. Akka kootti namoonni akka koo sanaatti karaan ani irra gore sanarra jirtan waan isin hubachuu qabdan baay'eensaa sababii jiruuf. Kanaaf walumaa galatti namoonni gara maamila keenyaatti yeroo dhuftanii viidiyoo keenya ilaaltanii like osoo hin godhin subscribe akkasumas share godhaatii na jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladha. Egaa ijoollee baay'een jechuudha inni marti keenya iyyuu hin beekna. Sa'aatii kanatti bilaak maarkettis ta'ee yookaas immoo karaa baankiitis ta'ee wal faana jira. Hammamuu walirraa fageenya hin qabu. Kanaaf ijoollee baay'een maal jedhu achi teenyee gaafa maallaqa erginu buukii keenya irratti ijoollee naqanii tooni namni nuti buukii irra keenya bira keenya deemne suni irratti nu guuchisuu qabu. Akkasumas mootuyyuu yoo irratti hin guutamne maallaqni keenya hin bada jedhanii namoonni baay'een jechuudha dubbataa turanii. Kana achi teenyee namoonni baay'een gaafa halaala laalu jechuudha. Kanaaf wanti martinuu akka achi teenyee tooni achas daawwataa yookaas dhageeffataa turre sana miti. Garaagarummaa fagoo walirraa qaban martinuu jechuudha. Kanaaf maaliin hubadhe yoo isiniin jedhee ani achi taa'ee baankiin osoo hin taane karaa gabaa gurraachaatti kanaan ani ergaa ture jechuudha. Gabaa gurraachaatirraan ergaan biyya kanaa bahee gara biyya Arabaa dhaqee mucuma tokkicha sanarraan ergadha. Nama biraatirraanis ergadhee hin beeku. Dabarsee kan ijoolleellee gizeen itti galchaafii ture hin jira jechuudha. Ijoolleen natti kennatanii ergee fi ka'ee na biraa dhufee fuudhaa ture jechuudha. Kanaafi nama amanamaa ta'uusaa sirriitti hin beeka waan ta'eef innillee sirriitti na amanaa. Birrii ijoollee biyaansi birrii bahaareenii jechuudha. Haga birrii 4,000 haga birrii 3,000 ergee ka'ee kan inni dhufee na biraa fudhatu jira jechuudha. Kan ijoollee baay'ee walitti sabasabnee jechuudha. Hin beektan birrii bahaareenii birrii 4,000 jechuun maal akka ta'e jechuudha. Kanaafi isaan sana namni isaan irratti galchani wayi obboleessa wayi obboleettii bakka maatii irratti waan ta'eef maallaqni isaanii suni baankii hin taa'u hin ba'a jechuudha. Isaan sana akkamitti galchaafii ture silkiidhaan moobaayil baankingiidhaan sheerii gochaafii ture jechuudha kan isaanii sana. Angaruu akkaawuntii koo irratti waan galchaa tureefu akkaawuntii koo irratti immoo gaafa galchu sana akka isaanii sanatti moobaayil baankingiidhaan osoo hin taane riisiitii yookaas immoo wanta waraqaadhaan galchee warate riisiitii sana immoo tunaa erga jechuudha. Maaliif ani yoon dhufe birriin koo asitti wanta na mudate wanti namni irraa isiniif dubbachuu ka'ellee isa kana. Achi nan ergaa riisiitii sana ergaa ture inni riisiitii sana immoo ani silkuma koo keessatti qabataa ture. Riisiitii sun bannaan baay'ee rakkoodha jechuudha. Gaafa as dhuftan maal ta'a siisteemni keessa walumaa galatti cufamee jira. Obboleessa keessanis haa ta'u abbaa manaa keessanis haa ta'u abbaan barbaade dhaqee siisteema kan keessa san maallaqa keessan hammam akka qabdanis ta'e galeef dhiisuu isaas laaluu hin danda'u. Kanaaf ani asirratti maal akka hubattan isinis immootu maal takku isin fayyada isiniin jechuu wanti hin barbaade yoo akka koo sana namni isin maallaqa irraan ergatta suni amanamaa hin taane nama hin amanne yookaas immoo isin jettan yerootti nama jijjiirtanitti ergitan ta'ee yeroo ammaa kanatti baankiidhaan osoo ergattanii baay'ee ariifidha. Maaliif isiniin jedhee baankiin fi gabaa gurraachi wal bukkee ga'ee jira. Hammamuu garaagarummaa birrii 5 moo birrii 6ti. Haa ta'u malee mootuyyuu birriin kan keessan nuti amma yeroo baay'ee asitti ijoolleen baay'een jechuudha. Birrii yoo baankii ta'e nan fayyadu maal fayyada jennee tooniyyuu abalu horiidhaan naafitu maatiin koo akkasuma haa godhu jennee gaafa dhufnee maallaqa san kan dhabdan yookaas immoo horiidhuma isinii binne isiniin jedhe sana mootu kan dhabdan baay'een keessan hin jirtan jechuudha. Garuu maallaqni baankii taa'e suni akka ofii kooti hubadhetti akka isinis irraa akka fayyadamtan barbaadetti bu'aa guddaa qaba.
ni hojjeta maallaqni sa'aatii ammaa kana keessatti sirriitti baankis yoo ta'e birriin keessan sirriitti jechuudha. Ijoolleen akka birriin keessan hojjetutti galchitan jechuudha. Ijoolleen tokko tokko amma fakkeenyaaf gaafa buukii baafatanii darbee ijoollee musliiman beekaa birriin kan koo akka dhaluun barbaadu jedhanii akkasitti baafatu jechuudha buukii. Kanaaf isin warri akka birriin keessan sun hojjetu akka inni tanqasaqasu warri barbaadanii akkasitti baafattan jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Ni hojjeta. Maallaqa isiniif dabalaa deema malee zim jedhee miti birrii sun kan achi taa'u jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maal inni isin hubachiisuu barbaade ijoolleen karaa gabaa gurraachaatiin nama amanamaarran hin ergita yoo ta'e tarimmootu moobaayil baankiidhaan sheerii isiniif godhe ta'e wanti sun baay'ee amanamaa ta'uu isaa in ulfaata. Yoo riisiitii daayirektii birrii sana kaashii dhaqee ittiin galche isiniif hin kennine dhuftanii asitti ittiin baafachuun maallaqa sana ittiin gaafachuun baay'ee ulfaata. Kanaaf karaa baankiitiin zim jettanii achi yoo galfattanii asitti namni dhaqee irratti isinii guuchisuu baate rakkoo tokko hin qabu. Maaliif waraqaa ittiin baankiidhaa galchitan sana of harkaa qabda waan ta'eef birriin keessan asitti gaafa dhuftan mattaawaqaa qofa isin gaafatu siisteema irra jira. Hamma barbaademaa hin taane jechuudha. Ijoollee baay'een akkan odeeffannoo achittis dhagayetti birriin yoo baay'ate garmalee jechuudha. Mootummaan irraa qooddata. Akkasumas waan jedhu odeeffannoon darbee ture namni kamiyyuu dhageenye turre miidiyaa irra jechuudha. Inni sun soba. Wanti akkasii sunis soba. Wanti odeeffannoo nuyi achitti dhagaa turree fi wanti nuti dhufnee amma asitti ilaalaa jirru walumaa galatti waliin argu isiniin jechuu barbaadetananii. Kanaaf ijoollee baay'een dhuftanii asitti maallaqa kan keessa sana kaashii akka hojjettanitti fiddanii ofii keessanii hojiif ittiin banachuus ta'e waa barbaaddan hojjechuu yoo barbaadanii osoo maallaqa maatii bira ol kaa'uu baattanii dasna jedha. Maatii gargaaraa hin gargaarinaa isiniin jechuun miti. Parsantii 100 keessaa parsantii 15 yoo gargaartanii gahaadha suniyyuu jechuudha. Maaliif maallaqni eenyuma birattuyyuu hin quuffamu jechuudha. Namni kamuu maallaqa nu ga'e isiniin jechuu hin danda'u. Kanaaf maallaqni kan keessan suni baankii yoo ta'e isiniif hojjetaa jira. Isiniif dabalatanii qaba. Sirriitti dabalata qaba. Qofa jiroo jedhanitti birriin baay'ee hin dhalu jedhu baankiitti garuu garaagarummaa fagoo qaba. Ani akkan ofii koorraa ka'ee argetti jechuudha. Walumaa galatti jara muree yoon isinitti hime tarii gaafii baay'ee yoo qabaattan kana jalatti naaf kaa'uu dandeessanii birrii waggaa 4 hojjedherra birrii waggaa 2 hojjedhe na fayyade yoo isiniin jedhe hin danda'ama. Maaliif birrii waggaa 4 dura maatitti ergee mana akka ijaaraniif akka wantoota tokko godhamu birriin ba'aa ture. Garuu waggaa 2 kana keessatti immoo maallaqa kan koo buukii koo akkaawuntii kan kooratti galchaa ture. Nam kamittiyyuu hin sheerree jechuudha. Namni dhaqee naa laales laaluu baate rakkoo tokko hin qabu. Amma dhufee jennaan siisteemarraa hundi isaatu sirreeffamee aktiivii naa ta'ee jechuudha. Kanaaf xiqqoo ishii wanti isin rakkisu bakka buukii baasan sana dirqama achi dhaquu qabdu jechuudha. Wanti xiqqoo isin rakkisu aktiivii isinii gochuudhaaf bakka jalqaba buukii baasan sana isin geessu jechuudha. Bakka irraatti daftara sana banattan isin geessu. Xiqqoo sababa firmaa namni aanan ofii kootii normaali firmaan kan tokko miti nan jijjiira. Akka sanatti baay'ee isin shakku isinii miti maallaqni kunillee kan keessanii miti yeroo itti isiniin jedhantu jira jechuudha. Wanti kun na mudateera already ergaan dhufee waan kana kaleessa kanaan ani sirriitti sirreeffadhe jechuudha. Sa'aatii nama viidiyoo isinii waraabu kanarraa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa wanti nani sirriitti irraa xiqqoo isin hubachiisuu barbaade isuma kanarratti gaafii guddaa namni qabdanii koomentii jala naa kaa'a bal'inaan kan isiniif deebisu ta'a. Kanaaf ani walumaa galatti warri nama dhaabbataarra maallaqa hin erganne yoo jiraattanii baankiin ergadhaa. Ijoollee gabaa gurraachaati bilaak maarkeetii irraan galchanirra jijjiiraa jirtu yoo ta'e wanti sun baay'ee isin nyaata. Baay'ee isin shawwada. Riisiitii daayirektii maallaqni keessan kaashiittiin hin galle yoo ta'e baay'ee rakkoo guddaa sanitti fida. Sa'aatii kana keessatti eenyuun amanuun eenyuun dhiisuun hin ulfaata. Warrumti baankii keessa jiran isin shakku maallaquma keessan deddeebi'anii yeroo jechuudha. Qaama kan keessanii fi fiizikaala keessanii fi suuraa achirra jiru turanii yeroo itti fudhatanii madaalanii ta'u isin laalantu jira jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa har'aaf asumarrattan isiniif dubbadha. Wanti gaafii isinitti ta'e yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Ammallee gaafiin keessan baay'eedha. Wi-Fi sirreeffatiin hin jira. Tarii viidiyoo yoo dheerate daataan narraa nuufu. Kanaaf gabaabseen isinii xumure. Hanga viidiyoo biraa walitti deemtu turtii gaariin isiniin jedha. Namoonni gaafii bal'aa qabdan koomentii jala naa kaa'aa isiniin jechuu jaalladha. Nagaan naaf tura.